Harka akkam jirtu nagaa nageenyi keessan badhaadha laamanni sa'a namni maatii isin nagaa nuti nagaa alhamdulillah kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aas viidiyoo ajaa'ibaa tokko walitti deebinee jirra guyyaa har'aa mana gurgurtaa soofaa algaa fi biifee qumsaaxinii dabalate meeshaan baay'een itti gurguramu Muhammad Furniture keessatti argamnu magaalaa Hawaasaa magaalaa bareeddu keessatti argamne jechaadha. Kanaaf mana kana keessatti akkuma argaa jirtan meeshaalee baay'ee tokko babbareedoo ta'an kwalitii hedduu qabanii fi gatiin isaas baay'ee madaalawaa ta'e jechaadha. Kanaaf odeeffannoo kana akkuma gaafii keessanitti isin biraan gaa xumura qophii keenyatti wajjin turaan afira kana qophii kana qopheessa kan isin dhiyeessu ani Ibrahim Buriidhaan viidiyoo waraabuun kan afaana turu Abdiisaa Shaasheeti. Xumura qophii keenyatti wajjin turaan afirraa kenna egaa kallattii maanii warroota meeshaa kana gurguran immoo warra meeshaa kanaati gaafii deebii taasisuudhaan isin faana turra jechaadha. Kanaaf meeshaalee baay'eedha soofaa kan carqii irraa dalagame kan liizerii fi baay'ee diizaayinii hedduu kan qabanidha jechaadha. Kanaaf kallattii maanii meeshaa kana isin biraan gaa meeshaa kana nu biraan ga'uuf eeyyamamoo ta'uu kan keetiif baay'ee galatoon. Kanaaf soofaan kun nama meeqa teessisuu danda'a? Gatiin isaa meeqa? Nama 7 teessisa. Gatiin isaa 40. Gatiin isaa 40 nama 7 teessisuu danda'a jedhanii. Kanaaf carqiidha. Carqii baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechaadha. Kanaaf sooficha akkuma argaa jirtani baay'ee gadi hin jenne cimina hedduu qaba. Nama 7 teessisuu danda'a. Nama ol jaalatu 7 olii hamma barbaadaniin taa'uu dandeettan jechaadha. Kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareedaa qarshii 40 jedhanii. Kanaaf meeshaa kana dhuftanii yoo bitattani gatii kanaan isinii kennuu danda'ani akkaataa isin baay'ina meeshaa bitattanii kana gadiinis ta'uu ni danda'a. Kanaaf koottaa bitadhaan gamanumaan waamicha kenna. Egaa ittaansuudhaan kunis soofaa gosa biraati, diizaayina biraati. Kunis soofaa baay'ee tokko furdina hedduu qabu carqiin irraa dalagame carqii yabbuudha. Inni kun gatiin isaa meeqa? 35. Qarshii 35 jechaadha. Teebilii walakkaa kanaa wajjin gurgurama. Teebilii walakkaa jirtu kana wajjin gurgurama. Isinis diizaayina baay'ee tokko bareedduudha. Isa akkana kana irra kaachuus dandeettani. Inni kunis nama 7 fi achi ol teessisuu ni danda'a. Kanaaf qarshii 35 dhuftan yoo bitatan isinii kennuu ni danda'an jechaadha. Karaan ittiin argattan karaa lakkoofsa bilbilaa isaanii telegiraam irrattis ta'e viidiyoo kana fuula isaa irraa isiniif kaa description boxii fi komentii jalqaba isinii kaa lakkoofsa isaaniitiin bilbiltanii hojjettan kallattii mana isaa wajjin haasa'u gatiis wajjin haasa'u fi kwaalitii meeshaa kanas irra deebitanii laaluu ni dandeettan jechaadha. Gamanumaanii gama kanatti kan argaa jirru soofaa biraa kan liizerii irraa dalagame qursiiwwan garaagaraa ofirraa kan qabu tiraasii xiqqaa kana fakkaattu kan qabuu fi bareedinni isaa akkuma argaa jirtan kana kan jiru gatiin isaa meeqa akka ta'e isaan maraa dhaga'ina. Inni kun gatiin isaa meeqa? 40. Qarshii 40. Qarshii 40 jechaadha. Liizeriidha bareedina hedduu qaba. Bifa kana bifti biraas jira. Isaas isin biraan kenna kana qarshii 45 yoo qopheessitani bitachuu dandeettan. Inni kunis 45 jecha lamaan 45 bifa isaati garagara kana filattanii akkaataa fedhii keessaniitiin fi fedhii namoota hedduu kan of keessatti kontrol godhe jechaadha. Fedhii nama kamiyyuu kana keessaa bahuu hin danda'u. Furniture Muhammad jalaa bahuu hin danda'u. Fedhii keessanii oliidha malee fedhii keessanii gadi hin ta'u jedheetiin herreega. Kanaaf tiraasa xixiqqaa akkanaa qaba. Teebilii walakkaa jirtu kana faanaanii gatiin isaa akka ammas hin jenne kana bitachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa gamanattis soofaa biraa argaa jirra. Inni kunis liizeriidha. Bareedina hedduu qaba. Furdinnas qaba. Liizeriin irraa dalagame baay'ee tokko cimaa kan ta'e teebilii gidduu jirtus ni qaba. Namoota hedduu teessisuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf inni kun gatiin isaa meeqa? 45. Yaa inni kunis qarshii 45 jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Haala kana fakkaatuun jira. Mana keessan ittiin bareechifachuu jireenya keessan guyyaa guyyaatti geggeessuu ni dandeettani. As biraatti kan argaa jirru carqii akka jalqaba irratti ilaaletti bifa biraati jechaadha. Egaa soofaan tokko diizaayina baay'ee fi halluu baay'eedhaan jechaadha as keessatti kan gurguramu. Furniture baay'ee tokko beekamaa fi dhageettii hedduu qabu meeshaalee qulqullina qaban hedduu kan gurguruu fi gatiin isaa baay'ee tokko madaalawaadhaan jireenya uummata keenya giddu galeessa godhatee kan daldalu kan immoo kan hojjetu jechaadha. Egaa inni kun carqii irraa dalagama. Qarshiin isaa meeqa? 35. Qarshii 35 jechaadha. Baay'ee tokko bareeda. Nama hamma 7 fi 7 ol teessisuu ni danda'a. Kanaaf qarshii 35 yoo qopheeffattan dhuftanii bitachuu ni dandeettan. Iddoon itti argamnu magaalaa Hawaasaati. Magaalaa Hawaasaa dhuftanii magaalaa Shaashamannii fi magaalaawwan biraa keessatti hedduu faffaca'ee kan gurguramu jechaadha. Dhuftanii bitattanii itti fayyadamuu dandeettanii. Gama kanattis kan argaa jirru inni kun carqiidha. Carqii ta'ee diizaayina baay'ee tokko bareeda. Furdinnas qaba. Namni dhiiras ta'e gabaabaa namni kamuu irra taa'u haala danda'amutti jechaadha. Kanaaf namoota hedduu teessisuu danda'a. Gatiin isaa qarshii 30 jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Warroonni kan qarshii 45 fi 40 sanniin bitachuu hin dandeenye kana bitattanii baay'ee tokko filatamaa fi baay'ee tokko bareedaadha jechaadha. Asitti kan argaa jirru kun ammoo liizerii diizaayina kana dura laalleen adda ta'ee baay'ee tokko bareedana furdina qaba. Nama hedduu teessisuu kan danda'u jechaadha. Gatiin isaa meeqa?
qarshii 40,000 bitachuu ni dandeettan isiniin jedhan. Egaa baay'ee tokko bareedaadha. As biraanis ishee kana qaba jechaadha. Takka 2 3 4 kanaaf nama 7 fi 7 ol teessisuu haala dandeessisuun kan dalagame jechaadha. Dhuftanii bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii. Gatiin isaa baay'ee tokko madaalawaa fi qulqullina hedduu soofota qabanidha jechaadha. Kanaaf filannoo namoota hedduu kan ta'anidha. Kanaaf asitti kan argaa jirru kun carqii irraa dalagame bifa magariisaan baay'ee tokko kan nama hawwatuu fi baay'ee tokko kan bareedudha. Kanaaf inni kun qarshii meeqa? Qarshii 40,000 dhuftanii bitachuu ni dandeettani. Inni kunis irraa hojjechuu itti deebi'uu ni danda'a. Tiraasii kanaaf isa 5 of biraa qaba jecha dhuftanii bitatanii itti fayyadamuu ni dandeettani. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Akkuma isin jedhe magaalaa Hawaasaa fi magaalaa Shaashamannee kana alattis magaalaa biraa keessaas argachuu ni dandeettani. Lakkoofsa isaaniitiin bilbiltanii jettan isin wajjin haasa'uuf isinitti gurguruu fedhii hedduu kan qabanii fi fedhii keessan dhagahuudhaan isin hojjechuuf isin qopheessuudhaa fi uummata kutatee ka'ee isin yoo jedhe ni danda'a jechuudha. Kanaaf meeshaa dhuftanii bitatanii akka itti fayyadamtan gamarmaan affeerraa kootii fi yaamicha kootii as biratti kan argaa jirru kun liizerii irraa kan dalagame jechuudha. Soofaa baay'ee tokko bareeda. Rataa ofis ta'ee jaallaluuf wanta namatti toludha jechuudha. Kanaaf gatiin isaa qarshii meeqa soofaan kun? Qarshii 40,000 yoo qopheessan dhuftanii bitachuu kan immoo dhuftanii fudhachuu ni dandeettani. Baay'ee tokko meeshaa bareedaadha. Akkuma jiru kan nama 7 fi 7 ol teessisuu ni danda'a. Nama wal jaalatu isaa ol teessisuu ni danda'a. Kanaaf qarshii kana yoo qopheessan dhuftanii bitachuu ni dandeettan. Isheen kun kan argaa jirru kun teebilii jidduu jirtu akkanatti qabdi. Kan isaa gama hundaan liizerii kan ta'ee fi walakkaa isaa irratti kun carqiidha jechaadha. Furdinni hedduu kan qabu miti soofaa miti tiraaziin isaa cimina hedduu kan qabudha jechaadha. Kanaaf soofaa kan dhuftanii yoo bitattan qarshii meeqa qopheessuu qaban? Qarshii 25 yoo qopheessan dhuftanii bitachuu teebilii tana wajjin soofaa kana fakkaatu gamni isaa hunda liizeriidha. Iddoo yeroo taa'amuu fi tiraasiin kun carqii irraa kan dalagamedha jechaadha. Kanaaf qarshii 25 yoo qopheessan dhuftanii bitachuu ni dandeettu isiniin jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fuufetti jira. Soofaawwan hedduudha jechaadha kan ammanuu hafanii kan isin bitachuu dandeettanii fi filannoo hedduu kan fedhii nama hedduu kan of keessatti qabate jechaadha. As biratti kan argaa jiru soofaawwan carqii baay'eedha jechaadha. Mee isa kana yoo laalle meeqa soofaan kun meeqa? Qarshii 20,000 yoo qopheessan soofaa kan dhuftanii bitachuu ni dandeettani. Isheen kunniin uffata tiraasiiti jechaadha. Kunniin tiraasiiti xiqqaadha. Carqii irraa kan dalagame cimina hedduu qabu. Hirkata isaas ta'e kan irra taa'amu baay'ee cimaa kan ta'e jechaadha. Qarshii 20,000 miti. Qarshii 20,000 qopheessinaan dhuftanii bitachuu itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Kun meeqa? Inni kunis 20 halluu isaatti gargar malee diizaayinii isaa wal fakkaataa jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Cimina hedduu kan qabudha jechaadha. Isa kanarraa hafe yoo dhuftanii bitattanii cimina isaa fi kwaalitii isaa bareedina isaa akkaataa isaan isin keessummeessan hunda isaa isan amma isiniin jennuun alatti arguu fi amanuu dhaga'uu ni dandeettan jechaadha. Isaan kana yoo jenne inni asitti argaa jiru kunis carqii irraa kan dalagame soofaa baay'ee tokko bareeda. Qarshii meeqa? Qarshii 30,000 dhuftanii yoo bitattan fudhachuu ni dandeettan jechaadha. Nama 7 fi isa ol teessisuu kan danda'u soofaa bareedina qabuu fi qulqullina hedduu qabudha jechaadha. Isaan kana yoo jenne inni as biratti argaa jirru kun liizerii irraa kan dalagame soofaa baay'ee tokko bareedaa fi cimina hedduu qabudha. Qarshii meeqa inni kun? Qarshii 40,000 yoo qopheessan meeshaa kana dhuftanii Muhammad Farnicherii magaalaa Hawaasaa fi magaalaawwan Shaashamannee fi kan magaalaa biraa keessa bitachuu ni dandeettanii. Lakkoofsa bilbilaa isinii kaa lakkoofsa bilbilaa sanaan bitachuu ni dandeettanii. Lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argaa jirtan kanaan bitachuu ni dandeettan. Bilbiltanii isaan haasofsiisuu fi isaan isiniin jedhu kanaan alatti odeeffannoo biraa yoo barbaadan bilbiltanii isaan wajjin haasa'uu fi telegiraama isaaniitiin isaan haasofsiisuu ni dandeettan jechaadha. Inni kunis carqiidha. Carqii ta'ee baay'ee cimina hedduu kan qabuu fi kan bareedu bifattis ta'e nama 7 fi isaa ol teessisuu kan danda'u nama tokko teessisuu kan danda'u kophaa kophaatti kan qabuu fi isa nama 4 fi isa nama 3 of biraa kan qabu jechaadha. Kanaaf carqii irraa kan dalagame meeqa gatiin isaa? Qarshii 30,000 yoo qopheessitan bitachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya meeshaan isaanii baay'ee tokko bareeda kan tanii fi soofota liizerii fi carqii irraa kan dalagamedha jechaadha. Isa kana bitachuus yoo barbaadan inni kun qarshii meeqa? Makaadha jechaadha halluun isaa. Isa kana gurraacha, isa kana diimaa baay'ee tokko bareedaadha jechaadha. Wal keessaa makaa jira. Qarshii meeqa jette? Qarshii 35,000 yoo qopheessan dhuftanii bitachuu ni dandeettanii. Inni kun tiraasii gurraacha ofirraa qaba. Kan diimaas tiraasii diimaa xixiqqaa ofirraa qaba. Hirkataaf kan mijataa ta'e jechaadha. Egaa gamanatti kan argaa jirru kun soofaa carqiidha jechaadha. Qarshii meeqa inni kun?
qarshii 35,000 cimina hedduu qaba liizeriidha jechuun isaa ni danda'ama xarqni isaa furdina hedduu kan qabu jechuudha egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya soofaan hanga ammaa simbiraan gahaa ture naannoo soofaa dhibbaa olitti laakkamuudha jechuudha hanga ammaatti kan simbiraan gahaa ture soofaa kanneen qofa osoo hin taane dachaa 2-3 soofaa kana kan ta'u kan qabanidha jechuudha ammas soofota baay'ee babbareedoo ta'an hedduutu jira kan ajaa'ibaa cimina hedduu kan qabu maashaallah kan na jechisiiseera jechuudha gama kiyyaani meeshaa baay'ee tokko bareedaa soofaan as biraatti argaa jirtani akka kaameraa keessatti argaa jirtan kana jechaadha bareedina hedduu qaba liizeriidha dheerina hedduu qaba as biratti jira qarshii 130 yoo qopheessan dhuftanii bitachuu mana keessan ittiin bareechuu jireenya keessan guyyaa guyyaatti geggeessuu fi jireenya keessan uf gammachiisuu jechaadha keessummaa ifiin uf gammachiisuu miti keessummaa isin dhuftu gammachiisuu ni dandeettani kanaafi soofaa kana qarshii 120 qopheessan dhuftanii bitachuu ni dandeettani inni kana kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya soofaan hanga ammaa simbiraan gahaa ture kun Muhammad Farnichar magaalaa Hawaasaa keessatti kan argamudha jechaadha isa kana alattis magaalaawwan kana dura isin keessatti bitachuu fi ajajachuu ni dandeettani lakkoofsa bilbila isaaniitiin isaan haasofsiisuu ni dandeettani meeshaalee baay'ee tokko babbareedoo jechaadha waan hanga xumuraatti wajjin tuftanii galatoomaa galanni keessan dachaadha biyya isin barbaaddanitti wanta baay'ee namatti tolu bakka isin galfachuu barbaaddan tiraanspoortii isaaniitiin isin geessuu ni danda'an jechaadha baasii tiraanspoortii irraa bilisa kanaaf koottaati gara farnichara kana meeshaalee kanneen bitadhaa ittiin fayyadamaa namni biraatiin akka hin nyaatamne keessattuu namoonni baay'een meeshaa isin geessu baasii konkolaataan yookaan immoo meeshaan itti iffamu kan ofii keessaniiti jechaadha meeshaa baay'ee isin biraan gahaa ture waan ta'eef kanaaf yoo dhuftanii bitattanii meeshaa kana hunda bitachuu barbaaddan qarshii baasii yookaan ammoo makiinaa meeshaa ittiin fe'uu dabalate isin yaabbattanii gara mana keessan galtan isaan irra jechaadha makiinaa isaaniitiin isin geessanii waan hanga xumuraatti hordoftanii galatoomaa galanni keessan dachaadha viidiyoo ittiin hangolitti himtu nagaan nuuf turaa isin jecha ammas irra deebuudhaan meeshaalee kanneen argachuu yoo barbaaddan lakkoofsa bilbilaa isaanii diskiripshin booksii jala jiruu fi messengerii yookaan ammoo tuuyyuu koomentii jalqabarra jiruun bilbiltanii ajajachuu fi bilbiltanii isaan haasofsiisuu ni dandeettani baay'ee